Gabri'eel kun eenyu? Maaliif fuuldura Waaqayyoo dhaabbata kan jennu gabaabsinee mi'aa ilaallu. Gabri'eel jechuun Waaqni nama ta'ee namnis Waaqa ta'ee yookiin immoo iccitii tawaahidoo kan nuyi jennu. Waaqni nama ta'eera. Namnis Waaqa ta'eera. Kun iccitii maqaa isaa yookiin immoo hiikaa maqaa Gabri'eel jedhuuti. Karaa biraa yoo fudhanne tajaajilaa Waaqayyoo jennee kennuu hin dandeenya. Qulqulluu Gabri'eel tajaajilaa amanamaa jechuu ni dandeenya. Mee maal jechuudha? Waaqni nama ta'e namnis Waaqa ta'e Gabri'eel jechuun. Waaqni nama ta'e gaafa jennu Iyesuus Kiristoos Waaqa ta'eetoo jiru ilmaan namaa kana fayyisuudhaaf qulqulleettii dubaroo Maariyaam keessa bulee samii irraa bu'ee foon ishee fi dhiiga ishee irraa dhiiga lubbuu ishee irraa lubbuu hirmaatee Addaam namummaadhaa ba'e Addaam du'e gara namummaatti gara jireenyatti deebisuudhaaf Iyesuus Kiristoos nama ta'e. Eenyu keessa bulee? Qulqulleettii dubaroo Maariyaam keessa bulee. Inni nama ta'e kun eenyuun immoo Waaqayyoodha. Namuma ta'e otoo jiru garuu raajii gurguddaa raawwateera. Nama ta'e otoo jiru garuu inni Waaqayyoodha. Galanni ulfinni Waaqa kanaaf haa ta'u. Mee maal jechuudha? Yeroo nan beela'e jedhu inni nama. Gaafa qurxummii 2 fi biddeen garbuu 5 gabaa 5,000 gaafa sooru garuu inni Waaqayyoodha. Gaafa galaana gubbaa deemu inni Waaqayyoodha. Gaafa fannoo muka jiidhaa baatee asiif achi daddarbatamu garuu inni nama. Gaafa hadhooftuu dhugu inni nama. Gaafa daadhii wayinii sana bishaan gara daadhii wayiniitti jijjiiree namoota cidha dookimaa irratti hirmaatan gaafa isaan obaasu inni Waaqayyoodha. Kanaaf hiikkaan maqaa isaa Gabri'eel jechuun Waaqni nama ta'ee namnis Waaqa ta'e kan jenneef isa kanaaf. Inni ittaanu ergamaan kun dura Waaqayyoo dhaabbataa jenne. Maaliif dura Waaqayyoo dhaabbata laata? Ergamaan kun ganamaa galgala miti. Halkanii fi guyyaa sa'aatii 24 guutuu fuula Waaqayyoo dhaabbata. Maaliif dhaabbata? Ilmaan namaatiif araara Waaqayyoon gaafachuu, ilmaan namaatiif dhiifama Waaqayyoon gaafachuu, ilmaan namaatiif araara Waaqayyoo eebba Waaqayyoo kochoo isaatti baatee fiduudhaaf fuuldura Waaqayyoo dhaabbata. Qulqulluun Gabri'eeliin. Gabri'eeliin qofa miti. Ergamoonni daangaan qabani kumaa kitila. Guyyaa dilbataa qilleensaa fi abiddaa irraa kan uumaman ergamoonni danuudhaan lakkoofsa hin qaban miiliyoona 10,000 lakkaa'amu. Isaan kana keessaa qulqulluu Gabri'eel ilaalle malee. Ergamaan Gabri'eel qulqulluun kun manni kiristaanaa keenya waa'ee isaa yeroo hundumaa hin barsiisti. Keessattuu waggaa keessatti yeroo 2 muddee guyyaa 19 fi adoolessa guyyaa 19 bifa adda ta'een ayyaana adda ta'een manni qulqullummaa Ortodoksii Tawaahidoo ijoollee ishee wajjin ni kabajji. Otoo kanatti seenin dura ergamaan Gabri'eel kun yeroo samii gubbaa irratti waraanni ka'ee Daabiloos waraana kaasee jeequmsa kaasee anatu abbaa keessan anatu Waaqa keessani jedhee yeroo inni jeequmsa kaasu ergamaan Gabri'eel lakki Waaqni keenya simiti. Ergamoonni nu cinaa jiraatan hundumti keessan amma Waaqni nu uume dhufutti cimnee dhaabbannu bakkuma jirtanitti cimaati dhaabbadhaa jedhee lallaba samii irratti kan eegale qulqulluu Gabri'eelidha. Ergamaan Gabri'eel kun kana duwwaa miti. Hojiin isaa kakuu moofaa keessatti ijoollee 3 raajii Daani'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 1 Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'el yookiin immoo Sidiraaq, Misaaqii fi Abdinaagoo isaan jedhaman ibidda keessaa kan baase qulqulluu Gabri'eelidha. Kakuu haaraa keessa dhumnee gaafa laallu wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 irratti qulqulleettii dubaroo Maariyaam, yaa Maariyaam ati kan eebbifamteedha ilma deessa gammadi jedhee misraachoo nagaa kan itti hime qulqulluu Gabri'eelidha. Zakkaariyaas lubichi Zakkaariyaas ajaja isaa fudhachuu dinnaan wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irratti Zakkaariyaasin kan adabee qulqulluu Gabri'eelidha. Kanaaf ergamaan Gabri'eel hojii guddaa nu biraatii qaba. Fuula Waaqayyoo dura kan dhaabbataniif isaan araaraa fi kadhannaa. Ergamaa jechuun maal jechuudha? Ergamaan tokko Waaqayyo biraa gara ilmaan namootaatti hin ergamu. Maaliin? Araaraa fi nageenya fiduudhaan. Kadhannaa ilmaan namootaa immoo lafaa fuudhanii gara Waaqayyoo ilmaan namootarraa fuudhanii hin geessu.
yeroo baay'ee kan nu hubachuu hin qabnu